nama gambar sakai waktu si lalu ini nama baru isale mubaba usbak naga nainan ini nak dok main dia di mana tu dah mal bapa ada yang mati karena kan ini mau fika baca dah mana tu dia kabaja enggak biasa oke siti berkali anak nain kopi sana misalnya akam sana misalnya tu lagan kopi sana dah kan aku kerja sana dia punya cuma magar tu dia faham kopi nyula ani be ka bu berarti tu sana berada dia punya tu nyula sih nama berlalu sih nama berarti tu wala dia pun berapa mal jalan mau be kita sih amalah wayang mau mencari sana kerja sama mas amma ayam cayo ayam ada sontane da ke cuma nya tu sih jadi bisa asa kena bisa duduk dia kena betul bisa ini bisa itu da ke cuma nya sih dumbranya cayo ke berat mal jalan cuma sih je cuma da ke sih kan senai nanya wala tahu ni amana do tabadi no mai amma dubbi disiplina lagan yang jelas lagan anu mudi na ratti kabatta muda ke shi bra te bra nya tuka hoi ai bitte ke nama baate do bra nama bra bolte wajine wante jecha bolte rute misa ai saratanya ke hoina seta namana shi bra da ke nya shi bra nya ma to nya te mutte ke amma dubbi kana disiplina ya lagan akan misalnya akan jiru kala kan ingona ni nyucin bilang kan dia memang bakal syukur ada gede kan no jechu di sini Sibra akan makasih si wajib tinggalan yang beritamu ani mana wadingan juga lu baca nangga susu lima kesi amma waya kana di sini lagan kai ti lagan atuna lakan angora ne sinjere ino janne sinjere datte miti achinya taiden ka hai bira girta ora bro isi wajib ninggal ani be ka dara wolte miti achinya te manu eo kan ko pesare dem tan ti gana mam baden ti des amar te misana jetta saate mo kana gitu sitti berkai misana nama misan gone misan injiruan mala go ngone chuma nyaatu bakare ki shumbra devi na do wote chuma devi shumbra chuma nyaat wan ma nyaata ani si wajib berwaya di beberapa bulan kamu berama kabatan di beberapa bulan kamu nasi wajib kabatan in kawanne ni be kama na batirre ko kabachu batte agam maal tu kana ma ese ci si abare jechuun ishii waa'ee qarshii ittiin lolaa jirti ittiin beekamti. Wadda sun kan malee shi si lotte itti loltaa dhugumaata. Akka ishiin mana nama natti ergaa jirtu namni tokko. Qarshii si yoo deebistee fi mucaa namaa yookiin qarshii deebistee fi yoo eenyu jette maal rakkoo qabu. Amma ka'iiti amma dubbii dhiisii misaala. Ana nadhayin dhimmi na dhooftuuf hin jiru. Akkam. Wanti na dhooftuuf hin jiru qaba. Ishii fayyamma ishii. Misaan goone anisuma dhugaasiif hin goone dhugaa fi ani goone ani information gahuuma kuban qaba. Nama sitti ergite nama walitti ergitanii namatti ergite ana nan galchu dhimma keessan gin maaliif achiin nyaate maali garlachuu maa taataati ishiittis taphachaa asii ishii kana ishii haadha manaa jedhamtuttis taphachaa ishii sanattis taphachaa jireenya akkanatti jireenya siin ta'u maaliif abaarsa ofirratti fuutaati yookiin ishii kana yookiin ishii sana waliin immoo waan ta'e jireenya keetti rakkoo hin qabu. Amma qoosaa kana asa kana na wajjin haasa'e asa kana na wajjin haasa'e. Anuma qoosaa jiru keessi qeembee ka waa hundaa informationii kee waa hundaa hin dhagaa. Ani namaanis ilmoo namaatti walitti na buuftee yoo informationii kee beekee duraan maaltu itti na galchanii gaa'ila kanatti iyyuu dura. Eeshaa amma ka'e misaan. Ana danda'iin ani misaan goone hin goone bakka. Ka'e eeshaa misaan. Hin goone misaan. Akkam ta'uu barbaada. Ana akkin ta'ee jiru. Akkin ta'ee jiru. Surumaa amma waa'ee kanaa keessa galtee amti. Galtee miti bar.
ati jireenya namaa kan akka kuwaasii jireenya namaa dhiittee jireenya namaatiin taphachuu bashannanuu barbaaddaa miti sulsiif hin ta'u sitti fakkaate jechuudha. Eeshi amma kan inni isaan haadha. Mucaa ishee sanas intala namaa ilmoo namaa dubartiin dhalatti haadha dubartii keessaa baadeemti obboleettii dubaraa qabdaamti deebiit immoo anatti illee cubbuu natti hin galchine. Ilmoo namaattis hin taphatin anattis dhimmi taphattuu hin jiru. Homtuu kana si jala taa'ee akka itti taphattu waan namni of godhu. Dhugaa deemanii waan na biraa fidaa ibsa. Wanti si aarsu maalidha? Birri ishii maal deemsiniif? Maa jala deemta? Innaa na biraa akka waan ishii loltu godhatte. Innaa ishii duuba ammoo akka waan eenyu wayii godhatte. Amma ati maal jedhaa ibsa waayee? Birri kun adeemsiin jettanti ishiin. Amma kan ishiin birri ishii maal deemsiin goone misaa? Ani gaafa akkana booda misaa iyyuu hin godhuu hiraata iyyuu hin godhu. Hanga gaafatti yookiin birri ishii deebistee fi yookiin intala kanarraa yaada kee gurguddee mana keetti ol deemtuutti. Anis kanarratti gammachuu hin qabu. Ati gar lama deemaa jirta. Eenyu kootiif jedhee misaa qopheessa. Kana micha mana lama fuudhee urgoota. Akkasii? Eeyyuu jedhee misaa qopheessa. Moo sararaatanyaan aseeti kana booda maati kushii nan agarsiisa jematu. Ganama baataa iddoo ta'e waan. Amma dubbii ana dadhiis nadhayin ana dadhayin. Misaan hin kennu hojjenne misaan goone. Goone bakka. Rawaalee akkanaa kana keessa kan ta'an beekamu. Galee yoo gadi baadhee maali of beektaa? Dhugaa rabbisitti meeqa? Waan hin hubanne tokkorraa hin dubbadhu. Maaliif hin beeka jechuudha. Waan hin beekne tokkorraa hin dubbadhu. Diin waan naa gale tokkorraa waan hin hubadherraa ofitti amanamummaan dubbadhu. Kanaafuu hanga gaafa yookiin qarshii ishiitti deebistee yookiin immoo anaaf ishii gidduutti akkasitti anas eenyu namaatti na oofuu baattee mana koo mana jeeqama gochuu yoo baattee of course misaanis iraanis waan hunda akkuma duraanii jibbiti jechuudha. Yoo sanan taane garuu luka lama qabaattee luka lama hin kortuu jetti oromoo. Isa sirrakkisu. Tasgabbooftee yoo teesse. Isaan abbee. Nan galchu giraama. An abbee. Ishii kadhattee dhaqxee ishii sussubaa ooltee. Bakka amma dubbii akkasii kana nama wajjin. Ani siin jedhee namni bara kanaa hoo dhugaatti mana hin jaallatu. Ana man tasgabbiidhaan sitti dubbachaa jira. Akka hojii keetitti tasgabbiidhaan yaakaanii sitti taasaa jiru beektaa? Amma afaan kee walitti qabii. Maaliidha? Afaan kee walitti qaban. Nama dhabuuf hin kaadin. Dhugaa gaafa sirriitti malee fudhatta namallee rakkoon keessa meesa kana nama loltu bakka. Amma dubbii dhiisitti ka'ee ishimise. Maal barbaada malee? Dina barbaada. Waan hin barbaade tokko hin jiru. Dubbii barbaade? An dubbiis barbaade. Eessaa dhufta? Bakka ta'e yoo maas di. Maal goota mucayyoo bira? Maal goota? Beektu ati akka namni si ilaalaa. Bakka jaarsummaa qabataa jira maas di. Jaarsummaa maal qabatta? Jaarsummaa maal gochuudha? Maal gochuuf jaarsummaa qabatta? Amma dubbii akkana. Guyyaa meeqa si qabdee nama sitti fiddee si reebsiftee birrii koo natti kennu birrii koo naa kennu. Akkanarraa nyaatte itti natti deebisisee hin jedhu. Mucaan si jamarnaa fuudhee siin jechaa jirtu. Bakka. Amma maal jechuu barbaade? Jaarsummaan kan maaliiti? Mucaan kun jaarsummaan akkamitti jaarsummaa maalidha jaarsummaa? Birrii deebisuu yoo taate haala nadhiisi siin jedhan nadhayinan. Nadhayinan nadhiisi. Adabadhu ta'a harkaan nadhiisi. Kaya misaa misaa hin goone siin jedhu sun hin goone bakka. Hin goone? Hin goone hojjetu. Ala kabajaa moo bitatti na kabaja bitachuu miti hin goonedha bakka. Maaltu nu bareeda? Akkam jechuu barbaada? Hin goone ka akkamaa godhate. Ani uffata miiccaa ture duraan bisaan goone. Uffata isaa akkasitti afamee jiru yoo miicceetti beeku. Laalama dubbii tokko hin barbaadu. Ani hin goone ka haa ta'u maal godhu achi jirtaa kee dhaga'ee mucayyoo bira jirtaa. Baga jaalle shoo. Bakka anis hin goone gaa. Kaya amma ishii. Hin godhu. Ani hin godhu. Dadhabeen jira uffata miiccaa waliin hin godhu. Kaya ishee amma misaan. Hin jiru misaan. Too jiraate ani mukuti maaltu nu geessisu jalqabu. Dhugaa du'uu feete laatis immoo. Du'u. Eecheessanii taa'anii nyaachuun hin jiru. Rabbi. Dubartummaa irratti immoo dhugaa rabbi kabajaa irraa fettee jirtu. Dubartii ajjeessanii taa'anii nyaachuun yoo jiraate jedhii rakkoo hin qabu. Kaya amma ishee laaqana. Ani laaqana hin goone. Amantii maal gaala goone? Maal gaala goone? Hin goone. Maal jechuu ka jettan? Hin goone kaa maalaa goone? Hin goone bakka. Dhugaa rabbi yaa dhugaa rabbi hin goone. Kaya amma ishee kan. Ani nam ka'ee si nabaayee yoo jettan illee hin ba'a. Akkam ta'uu barbaadde kan? Akkamiin ta'ee yaadu? Maa inni gaafina? Usiisi midhaan kaayitee misaa. Nadhiis bakka nadhiis. Kaya amma misaa. Nadhiis abboon mootummaa irratti midhaan
Rabbi fa'aa harkisee mana kanaa si baasan. Harkisee mana kanaa si baasan na baasini. Atumti ba iddoo dhuftetti deebi'a iddoo nuti si ba'uu qabu. Jennaan jedhe malee eessatti si ba'a mana qabu. Ati ba'i. Atuma ba'i. Kayaa meeshii ta'e nama. Na dhiisi siin jedhe. Na dhiisi siin jedhe na dhiisi raamti na dhiisi bakka. Kayaa manarraa. Mee tasgabbaa'e akkasii. Ishinarraa gadi ba'i kan muka. Ati maalinni nama akkanatti immoo namatti taphachaa kan jiraatan eenyuuf seetan? Mucaashi sana mataa naannessite namummaa keessaa baaste. Kan akkasitti mana keessatti namummaa keessaa na baaste. Maalidha eenyudha? Akkamiin yaaddaadha barqaatiin kun maali? Ishaan kabajaa ofitti fiiguutu. Kabajaan maalidha asuma? Ati balleessaa yookiin dogoggora ofirratti beektee gaafa sirratte waan hundi sirrata. Yoo sun hin taane maal si dhibaan abbaa barbaade wajjin yoo nu odeeffate maal si dhibe? maal si dhibe? Kootu kana dhibu. Galtee iraata yookiin misaa jetta jechuudha. Ani immoo qodaa yookiin mi'a keetii achi mana Ishaan maqaa nama dubbii dhiisi. eessatti hin kaa'u. Ammeesiif himee iraata fi misaa. Karaa wayii. Ana nanna'iis hin jedhe ta'a. Misaa hin goonedha waan nama ta'eefidhi. Waan ta'eef. Ishi kayaa magal narraa garte. Iddoon itti ba'uu qabu. Kayeen gara narraa garte. Ani hin ba'u baay'ati. Dubbiin fedhiin qabu. Iddoo dhuftetti deebi'ati. Ani deemaa dhufee sitti seenna waan ta'eef deemaa hin ba'u. Nama maal barbaada? Awwaan barbaade takka hin qabu. Baay'ati deemuu barbaade. Ilaaman tigistii na fichisiisaa jedhama. Tigistii fixee fixuu baatee nan galchu qabu. Dogoggoroo fi abbaan beekee gaafa akka namaatti gadi dhoof ilaalee eenyuutu sirra taabeetta. Amma waa'ee mucaa biran waa'ee ishii biran dhaqiin barama waa'ee ishii biran maaltu si geesse? Ammee mucayyoon jechuun waa biraas otoo hin taane maa itti qabattaadha. Amma nyaafata akkana si guutee jira gaafa waan biraan. Minaafa maali? Inni ammaa yeroo. Oo fuute fuudhi. Nan galchu ishiin tolee jennaa fuudhe. Si jamma birri ishii deebisiif. Ni fuudha maal si dhibu? Fuudhi yaada nan galchu. Amma sammaa kana dhaqee fuudhi fide. Kana nyaafaa naamna keessa jiru barnaa deemu. Sakkasi fuutee dhiittee isin nan galchu. Ishi kayaa amma baga kayi. Eessatti hin ka'a? Kayi nyaama. Gandarraa taa'e. Misa laaqana kan qopheessine maal? Yeroo baay'ees jala waan gadi jedhuudhaaf ulfuu fudhattaanti. Ishi amma kayi narraa narraa. Ani iddoon itti ba'u qabu. Waan ta'eef na ajjeesuun loo ta'e na ajjeesu. Lubbuun tokkummaadhaa tokko. Akkam godhadhaa? Akkin godhadhee jiru. Amma kayi narraa. Ati eenyuuf seetaa? Narraa gadi bayan. Ani hin ba'u mana keessa isa guddisa. Sii bal narraa gadi Nadhii bayan. si dukaan narraa taa'e. Taa'e dukaan dukanatti naqatee. Ishi kayi amma. Eessatti siiqa? Ati kayi ba'uu barbaadde. Gootummaan dubartii irratti miti bara. Achiin talashii sanatti taphachaa si'anatti taphacha. Eenyu akkanatti si'a jiraa jiraatu walakkaa. Waan gochi mana keessa naatee siree kan misaa laaqana naan qopheesse. Siiqan ba'aa akkoo qabu qaba. Kayi bakka kayi bakka. Kana dukaanatti hin deemsiif jenna. Nadhayini gookuma dhimmi na dhooftu hin jiru. Ishi amma kayi narraa. Hin ba'u. Eessatti hin ba'u. Baay'ee deemaa rabbii mu. Hin deema. Adii akkasii. Asumaan deemu iddootti hin jiru. Ana deemamu si deema. Suma deema. Maaf hin deemu. Hin garta gaasi. Eessatti hin galu. Isa ni agartaa. Nan argaa jiraanti. Kayi amma ishi. Kan deemu jedhanii dukaan akkatti kan dhiitan kan ofiin deemtee manatti namatti dhiisu. Maal barbaade deemaa? Kan dhaqanii immoo ofii kabajaadhaan manatti fidan kabajaan gaggeessan. Ookee? Sitti barbaade godhanii. Ana nannayin. Sababa ofitti hin fidee. Anaaf jettee osoo hin taane ofii jettee osoo teessee. Okkoo amma maal ta'uu barbaadde? Anaaf kin ta'uu barbaadu jira. Hin baa'us iddoo kanaa. Amma abbaa ta'e fidattee nan fuudha jetteenti fuutee waan ta'e gootee fidattee iddoo kana gaafa jettee siif kan ba'a. Amma natti Dhugaa rabbii ani edda siimuu ani. Si. Ani akka barbaade ta'uu mirgaan qaba. Dubbii tokkoon barbaada. Wajjin deemuu baadhee si laalatu. Miti. Waa'ee ishee irratti jechuudha. Haadha manaadhaan jedhati. Haadha manaa kiyyan darbattee taa'u. Haadha manaa darbattee teessi. Dhugaata. Zin jettee dhuma moo. Inni iddoo fedhe olee waan fedhe godhee akkanumatti itti caafaree ishiin zin jettee teessi. Usbaa qaama irraa usu. Maqaa ishee akkanaa sichi siifaa dhalattu qaba. Warra sichi jabu. Usee namaan kenna irraa Dhiisna dhalan. dhahuuf hin deemu. Ishaan namaan kenna irraa dhalan. Gootummaa miti kun sii gala. Dhiirummaa namti gootummaa namti.
Maa akka seexana wayii qabda moo? Uumaa seexana miti. Hojii dhunkeeti. Hojii dhunkeetu seexana nama fakkeessa. Ela nagaa beekamte darbatu fedha. Dinnaan immoo waan asi godhaan hin beeku. Waan asi godhu. Dhugaadha waan asi godhaan hin beeku. Loli gaati maal warra loli gaati fakkeessu loli gaati. Kanarraa maal godhee? Laan loluu qabda. Si jammara mana kana keessatti si arguun barbaadu. An si jammara suumaa kanaa mana kana keessatti arguun si barbaadu. Dhaaba ishee waa'ee isheetii fi waa'ee kiyya gidduu seenii bakka. Waa'ee kiyya gidduu seenii maa inni maal inni kan taatee? Baay'ee barbaadama sammaa kan deemu. Kan bira deemu. Sitti albuun maasii arguu. Suruma hunda isa. Malu kana si arguu bitee doonu. Deemu kan deemu biraa barbaada. Faaya cinarra. Faaya kadhatu narra. Maal na deemi maal nama caaltee nama rukutuudhaaf. Gootummaa isa qabatu. Nati gaafadhu maali dhateen kun akkamiin yaadda kai bayyama harkaa keetu fedhu dhugaan siifima fiiru kee fuudhuu waattee sunnaan gadi dhimma mataa keeti ana mataa zeeroo nan godhina harkaa dhugeetu hin barbaadu si kai bayyeeru dhaqiti dadhabma sammaa kai jettee na rukutuudhaaf maafi Hai, mana? Kamu semua wajah sikit sendiri, semua warna berak sendiri. Wajah sikit sama sen. Ada sen dur sen kan. Dur kesa nak ganti. Masih di wajah sih. Mana? Lama fude sedih fude tu Mana fude. nim di mana nim. Ofinta tu ada mal muna mal itu kok kursi. Masih. Mami tadi muna. Masih. Kunci baru masih. Masih. Masih baru kunci. Kasih si marahnya. Bagaimana? Nyato mandem sih. Apa yang kau boleh? Apa malu itu kan? Anda nak mesti tazar betul ada. Ati mbar. Tazar bik anya wante askes. Usah mau panggil apa? Sambung dia akan tiada koi. Akan tiada. Berkabun di diri semua biciro do berarti mi jago tu masih bangun lata. Ada kabar jauh tu benar. Kabar jauh tu kau di mana? Ada betul. Kai bayi memang. Bayi nak jelas. Bayi cincin itu dah bayi. Bayi nak jelas. Bayi cincin itu nanti nari. Karena boleh khidmat aku nanti kote rugi game bahasa. Betul. Rugi nama gambar zakai waktu sih. Lalu rugi nama baru isa le mubarak. Usbah kena kami. Nainan. Bimi na do mai. Tugas itu memang lemas boleh. Belum nama mami tak kasih sih dia bisa cincin mana. Baru sih dia satu mati ya. Entahlah syamarati. Omi dah tugas nanti. Foto le foto dia aku enggak. Foto. Berarti. Nada udah mau nanti sekali. Nanti jalan tarik apa muncul. Ama pakai orang naraga kamu. Anak matahan nanti sih. Ofi keti bersandana muncul. Sama pakai usnara. Nadis bersandana. Usnara. Nadis nanti. Usnara. Pakai kerana. Apa malu seraga? Atau apa kita naraga? Usnara. Anak nanti najis sawai. Najis ada. Anak jelas. Semua nanti. Nanti yang nanti. Allah nanti nanti. Nara. Makanya. Nadis. Malu kerja. Malu kunyaku. Malu dah ufek. Malu antara kau. Sama naraga. Malu seraga. Bayi sinjere naraga. Bayi dah sabar. Naraga bayi. Anak kerja itu. Semua kan ada review. Bukan sih cuman. Saya bukan sinjere bayi naraga. Ya kata. Hai bayi. Akan mana? Usah naraga. Naraga tadi. Usnara. Nani jatah naraga. Najis ada. Main ini berarti kata-kata ni rumah dah.